Gaafa dura ona jaarsootirraa Oromoon buqqaate arra kana Oromiyaa keessa baqataa taate. Akka Falastiin Itoophiyaa biyya Arabaa keessa faca'etti gaafa ummanni kun Oromiyaa guutuu keessa faca'uu jalqaban maallaqa guddaatu bahe gargaarsa kanaaf. Eessa dhaqe maallaqni san? Eessa booda'ani? Namni gaafatee jira? Namni jala bu'ee bakka maallaqni san dhaqe ni jira, beeku ni jira. Warri maallaqa san fuudhe immoo bakka tana geessine jedhanii gabaasanii jiranii harka dhuunfaa namaatii fi mootummaan nyaate jechuudha. Arrallee wanni kun yoo bayyanan noon hin goone waan akkasiitti dhufuu deemaa jechuudha. Beelooyne jedhanii marrimaan dheedhii nyaatan ni bilcheeffatan. Hanga fedhawaan ni ta'u waan godhan tiraanisparansiin jiraachuudha qaba. Gaafa nuti biyya dheenu 2018 naannawa Hadaamaatti baqataa baharraa dhufe ona jaarsoorraa dhufe cinaasan keessaafuu qorqorroo adii dhawanii ta'oowwisii naman dhaabne dargaggeessa tokko mucaan kun nama makiinaa qabaachaa ture makiinaa fe'inaa nama dukkaana qabaachaa ture jireenya gaarii jiraachaa ture rasaasa 6 keessa ture rasaasa 6 namni fuudhee wallaanee bakka tana geessee kiniina tokko biteef hin jiru jechuudha. Obboleeyyan kiyya gaafas bakka isaanirra waliin turre ummata sallaaluuf dhayne nu cufti keenya ni beeynu waan achi goone akka mucaan san at least waan biraa dhabnu rasaasuma keessa jiru kan akka if keessaa baasu jenne wannichi contribute goone ni jira jechuudha. Maallaqni maqaa ummata keenyaatiin guuramu takka ummata keenyaaf ga'een beeku. It is very sad. Kanarra waan tokko jechuu fedha. Dhugaa jiru walii himneeti ka Oromoo waliin tarkaanfanna waan ta'eef. Dhugaa jiru walii himneeti bakka dadhabne wal gargaarra waan ta'eef. Oromoon cufti akka Oromootti organized ta'ee jira jechuudha. Kun bagatee namni jaaramu gaariidha. Oromoonni keenya kibba bahaa sikkoo mandoo jedhanii associationii guddaa jaaranii hoggaa rakkoon tokko gee gargaaran bakka biraallee ni gargaaran achi qofaami. Macaa wabii jedhamee ilmaan macaa walla ijoollu kara wallaggaa macaa wabii jedhee jaaramee jira. Oromoota karaa sanii gargaaran Oromoota biraallee gargaaran. Shanan gibee jedhamee jaaramee jira. Oromoota biraallee gargaaran ifillee gargaaran. Zooniin amma nama keenyaa dhumee jennee iyyinu kun Oromoon tokkuma mee maal godhu jirra karaa kamiin nama gargaaraa turre karaa kamiin nama gargaaraa jirra. Ummata faca'aa jechuudha. Oromoota biraatirraa fakkii fudhachuun barbaachisaadha. Jaaramtu qofa waa godhuu dandeessa. Jaaramtu qofa ummata gargaaruu dandeessa. Yoo jaaramte qofa namni ni si dhagaya jechuudha. Jaaramuun interestii Oromoo irratti. Gaafa Oromoo dhufes akka Oromootti. Gaafa namnichi rakkates akka nama naannawa san gargaaruutti. Gaafa Oromoonni biraa rakkate akka nama san gargaaruutti jechuudha. Kana jechuun Rabbi hojii wal dhabuu miti Oromoo hojiinis wal dhabuu miti jechuudha. Kanaaf hoggaa wanni tokko ta'e akkaawuntum ol daddarbanii gargaarsa jedhanii maallaqa ummataa harka nama dhuunfaatti hin naqina. Akkanaan jechuu barbaada. Oromoon jala deemee aadaa itti. So rakkoon qabu. So waan kana ta'eef waan goonu bayyanannoodhaan haa goonu. Waan goonu ija banannee haa goonu. Waan goonu ija qaroodhaan haa goonu. An dheengaddallee je'een ture dheengadduma dheengadda. Naannawa bahaa kana buqqaatii yoo akkanatti itti hammaatte ummanni kun genereeshinii meeqa booda bar dur warri keenyachii dhufanii ja'ama. Kanaaf Oromoon wal keessa deemee qubachuun excellent wal baruun. Garuu ummata humnaan buqqaasanii akka amma ta'uu jiru kanatti ajjechaaf saaxiluun kun yakka oliiti jechuudha. Kanaaf Oromoon bakka jiru wal quba qabaatee waan godhuu qaburratti wal mari'atee yoo gargaarellee akkamitti akka gargaaru yaada bilchaataadhaan haala karaa tiraanispaaransii qabu shakkiin qabneen gargaaruudha malee amma duratti 100 meeqa USA qabu'ee baqattoota naannawa bahaati ummata lafa Soomaalirraa baqatee jedhanii bar. Oromoota lafa Soomaalirraa baqate. Oromoon tokko ka lafa Soomaalirraa baqatee hin jiru. Haga Jijjigaa haga Wacaaletti lafa Oromooti. Warra abboottiin humnaa hidhachiifteetu ummata keenya minority godhuuf lafa saasan
alagaaf dabarsanii hannuuf horii irra dhangalaasanii uummata naannawaa sanii buqqaasaa turanii jechuudha. Ammallee sanumaa deemu jira. Kanaaf haawwan keenya kabooyu jiru kana karaa akkamiin akka cinaa dhaabbatan wal mari'achuun barbaachisaadha. Akkanuma ka'anii hawwuu jedhanii akka galaana oriyanii waan biraa balleessuudha. Kanaaf dhaamsa si yaadadha. Boraatii baraafadhu ayyootii ka du'ees nagaafadhu gumaa keetis baafadhu jedhan. Waan garaa nama tuqu waan miira namaatillee tuqu jechuudha. Kanaaf waan danda'uun Oromoon haa wal cinaa dhaabbatu, waan danda'uun Oromoon haa wal gargaaru, waan danda'uun illee haa wal jajjabeessu. Kana achi Tasfaa'ee Abdiisa DNA ምንድን ነው DNA ልትመረምረኝ ነው ወረ DNA ዋኒ ጎዱተ ደሚቲ ጎጃሞተ ጀለ ደምቱ እንጂ ሰናናኒ ሚቲ ጎጃሞተ ኸቲ እንጂ ኦሮሞማቲን ከኒቱ አቲን ማንን ጎታ ማሪቲ ነማነስ የተተስፈይ ilmi namaa tokko budaa haa ta'u waan fedhe haa ta'u maal haa ta'u gosa fedhe haa ta'u angosa tanaa je'ee ummatu tokko jiraachuudhaaf mirga qaba. Garuu eenyummaa isaa dhooyfatee jiraachuutu yakkaa jechuudha. Eenyummaa fi dhooyfatee warri mooraa Oromoo asiin faannoo Oromootii fi faannoo Amaaraatii hojii Oromoo fixu jiru faannoo isin keessa jirtu jechuudha. Faannoon isin keessa jirtu immoo maaliif ummata kan akka taargeet godhattan qaceellottiin beeka barbaaddullee siifiin hima. Tanaaf akkasii hubadhu. Soomaali namaan jechuun kun khabara dheeraa itti namaan Soomaali jettanii qabsoo keessaa nama yaasaa turtanii maa himmachine kunillee siif hin ta'u waan faashinni isaa dabre tokko silaa dhiisanii gaariidha. Nammoo hoggaan Goojaamoota achi jiru ragaadhaa wajjiniin jira jechuudha. Maaliif wal sodaattan walii muni sodaattan waan ta'eef yoo amma namni tokko gabbahee akkana jee waan nama ergitanii nama ukkaamsitaniif namni jechuu sodaataa jechuudha. Tanaafiin dhugaa kana dubbachaa jira. Akkasuma beekee tasfaa'e amma ati tasfaa'eedha Oromoodha ifiin jetta. Anama Saamiyaadha Oromoodha. Saamiyaa maqaa Arabaati maqaa kiyyaa miti maqaa Oromootii miti garuu an Oromoodha. Atis tasfaa'ee taate Oromoo ta'uu dandeessa rakkoon qabu san garuu ka Oromoon ta'iniinis Oromoo miti umeenna nama ati Soomaaliidhaan an jette ayyoon Soomaalii ta'e Soomaaliidhaan ifiin jaa wanni niin dhoysu hin jiruu jechuudha. Akkamittiin amana seeta ilma addunyaa tanarratti uumaa rabbiin uume ilma nama tokkon caaluttiin amana'an tokkon caalu waan hin amanuuf ilmi namaa cufti wal qixaan jaa. Ilmi namaa garuu dhufee namiidhuu hin qabu. Lafatiyya irratti na rakkisuu hin qabu. Lafatiyya irratti namiidhuu hin qabu. Lafuma isaa haa ta'u anis lafuma tiyyaan ta'a. Akkasiin kabajaa wajji jiraannaan ja'a malee ati Soomaali ati maarreedha kaettu. Deem Goojjam mas keessa jiru qulqulleessa kana maan fixaa jirtu. Gaafasiin dhiira jeessi hojjaasaa waati. So akkasuma beekee jara keenya uummata keenyaaf haa dhaabbannu uummata keenyaaf haa falmannu numa rakkanne beektu karaa hedduurra rakkachaa jirra ammoo rakkoo tana keessaa isinuma baana uummanni Oromoo akka caphetti sinafu akka booyetti sinafu garuu ammallee irra deebi'ee kaniin jedhu odoo tokko dhiiguu tokko quufee ulee qabatee odiiga xuutaaluun kun boru seenaa keessa wal nu ajaa'ibsiisa seenaa keessatti illee godaanniin sanu keessa dhiisee dabraa jechuudha. Godaanniin si dhiisee dabra. Dhugaa jechuudhaaf baha kanaaf silaa xiyyeeffannaan addaa kan namu turee fi nama jo'an. Lafa qabsoo seenaa lafa seenaati. Jaalannu jibbinu lafa seenaati. Lafa qabsoo hidhannooti. Qabsoo Oromootiif lafa lafee duydaati. Lafa silaa Oromoon akka muuziyeemiitiin laaluu qabdu lafa siitis ummata siitis jechuudha. Kan hoggaan jo Oromoon tokko caalaa miti. Garuu hundeen tokko asaasni tokko bakka irraa biqile qabaa jechuu barbaadeeti. Fakkeenya moorri Islaamaa Makka dhayna Makkatal Mukarramaa Madiinatal Munawwara maaliif dhayna waan ergamaan keenya naannawa sanii waan godhe beekuuf bu'uura amantii Islaamaa waan ta'eef dhaqamaa jechuudha. Silaa lafti bahaatuun bu'uura qabsoo Oromooti akka muuziyeemiitiin ilaalamu turre ture. Arra Abiyyi Ahmad ka achiin isa gee qabsoo achirraa kaatisanii jechuudha.
namicha Shimallis Abdiisaa jaan ka'arra sadarkaa kanaan ga'e qabsoo hidhannoo tanaannawa sanii jalqabdee jechuudha. Artistoota Oromoo ka'arra ulee qabatee odoo tokko isa cinaa dhumuu dhiichisu kana ka'asiin isaan ga'e burqaa artistoota baha biiftuuti jechuudha. Baha biiftuu kun akka akkanatti uffatame akkana laalamu irran turre jechuudha. Oromoo biratti galata guddaa qabaachuu turra ture. Oromoo biratti xiyyeeffannaa guddaa qabaachuu turra ture. Arra ummanni akkana faannoon ajjeeftee irratti sirbitee horiisii qabattee yaatuun tun hortee mul'is abbaa gadaati jechuudha. Hortee bakar waareeti. Kun hin malleen sila. Lafti arra Soomaaliin lafati jettee irra dhiichiftu onni cinaasan bakka mul'is abbaa gadaa faanitti dhalatanii jechuudha. Lafa hortee bakar waaree faadhaa jechuudha. Kana cufa garuu ka godhe OPDO addunyaa tanarratti an ibidduma azaabaatii fi OPDOdhaan jibba. Maaliif OPDOn hin qulqullooytu? OPDO tana qulqulleessuudhaaf wanni hin godhin hin jiru. Isiin bakkuma sii deebite jechuudha. Maqaallee jijjiirrachaa ooltu. Isiin isumaa jechuudha. Kanaaf Oromoon akka sabaatti haa waliin dhaabbannu, akka sabaatti haa wal mari'annu, akka sabaatti haa wal laallu. Kakara kaanii waan tokko kadhumaatiin je'ee irraa ba'uu barbaada. Yeroo hedduu afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Oromoo, afaan federaalaa ta'uu yenna. Afaan Oromoo, afaan federaalaa ta'uu, afaan Oromoo, afaan biyyaa ta'uu yenna. Akka afaan Oromoo sadarkaa sanitti hin deemne ka godhaa jiru hayyoota Oromoo biyya alaa keessaa afaan Amaaraa promoot godhaa jiran kanaa jechuudha. Maal ragaa bahaa jiru ummanni biyya sanii afaan kana malee hin dhaga'uu jechaa jiran jechuudha. Kan akkasitti beeynu kakaaniiti Masai Mokonnon so OMNitu Masai Mokonnon ta'e moo Masai Mokonnoniitu OMN ta'e o Masai Mokonnon birattis ohumaana arka. Mee angaafiidhaan gaafadha hayyoota keenya kana. Miidiyaan Oromoo OMN afaan Amaaraatiinis ni tajaajila, afaan Oromootiinis ni tajaajila. Gaafa diinagdee qabaachaa ture afaan hedduunillee tajaajilaa ture. Arra wanni OMN isin jibbisiisee miidiyaa Amaaraa isin jaalachiise kun iccitiinsaa maali? Iccitiinsaa maali? Mee ana qofaa miti Oromoo hedduu kana rakkatee jechuudha. Oromoo hedduutti gaafii ta'e kun. Mee kana uummata Oromootiif akkam jettanii deebiftan? Kalee gaafa OMN qabeenya qabu waanni ture OMN kana taratti itti ol dabartanii eenyu dura dhaqaaf fiigaa turtan. Arra maaltu dhalate? Miidiyaa qaba heddummachuun gaarii, miidiyaa adda addaa qabaachuun gaariidha. Garuu waan fi guddisan malee waan diinaa guddisuurra waan fi guddisuun irra asin aanu an amma bar miidiyaaleen arra isin irra deemtanii kanatti irra halaaftan kun miidiyuma kalee Oromoo irratti ajjecha labsaa ture. Ajjecha labsaa ture jechuun miidiyaaloonni kun. Miidiyaan faannoo kun cufti. Miidiyaan Amaaraa cufti miidiyaa faannooti. Cuftisi Oromoo irratti du'a labsaan baane arra eessaanii Oromoodhaan fira ta'e. Kunis wahuma nama ajaa'ibsiisu jara keenya yeroo gaarii hojii qabaanne fayyaa ta'a. Oromoota hanguma hafemee hanguma Wallagga bahattaa fi ilmaan Bakar Waaree ol baqatee achi dhaqe kana xiyyeeffannaa kannaa fi ijarra dhaabaa. Faannoon nu caala goota taateetii miti garuu faannoon keessa jirtuutu faannoo sanii wajjin uummata kana fixaa jira.